Godina Booranaatti aanaalee argaman keessaa takka aanaa mi'ooti. Aanaa mi'oo immoo magaalaan ishee Hiddii Loolaa jedhamti. Aanaan tun magaalaa Finfinnee irraa kiiloomeetira 707 fagaatti. Aanattiin aanaalee godina Booranaa gammoojjii keessaa takka. Aanaa horsiisee bulaati. Qabeenyi loonii aanaa tana keessa jiru guddaadha. Loon aanaa mi'ootii gara gabaa giddu galeessaa dhiyaatu baay'ina qaba. Gabaa loonii guddaatu jira aanaa mi'oo tana keessa. Qabeenya loonii fi oomisha aanaan tun qabdu immoo gara gabaatti dhiyeeffachuuf daandiin jiraachuun murteessaadha. Aanaan mi'oo immoo misooma daandiitiin hanqina guddaa qabdi. Waggoottan darban keessatti aanaa tanatti misooma walga'iinsa daandii hojjetameen hojiin daandii aanaa kanatti hojjetamee laafadha. Kanarraa kan ka'ee hawaasni aanaa kanaa rakkoof saaxilamaa turaniiru. Aanaan mi'oo mootummaa Keeniyaatiinis waldaangessi. Magaalaa aanaa mi'oo Hiddii Loolaa irraa kiiloomeetira 17 qofa fagaatti. Hanga Soololootti. Soololoorraan Keeniyaatti fullaasa. Walitti dhufeenya qabdi Keeniyaadhaan. Hawaasni mootummaa lamaanitu wal keessa jiraatu. Gabaa tokkotti gurgurataa fi bittaa gaggeeffatu. Qonnaan bultoonni Keeniyaa Hiddii Loolaa gabaa oolanii gara Keeniyaatti deebi'u. Booranas Soololoo fi Keeniyaa irratti dhimma isaanii gaggeeffatanii galu. Garuu sarara kanarratti daandiin tajaajila argatan mijataa miti. Konkolaataan hin jiru. Tajaajilli geejjibaa rakkisaadha. Oomisha gara gabaatti geeffachuuf rakkoo akka ta'etu himama. Daandiin amma hojjetamaa jiru kun Siilaala Hiddii Loolaa Soololoo jedhama. Hanga daangaa Keeniyaatti maqamee garraa ce'utti kiiloomeetira 36 dheerata. Soololoo irraan gara Keeniyaatti fullaasa. Daandiin kun enterpiraayizii ijaarsa daandii Oromiyaatiin eega hojjetamuu jalqabe waggaa 7 ol lakkoofsee jira. Baay'ee harkifateera. Harkifachuun isaa immoo bonaa fi ganna irrattis rakkoo hawaasa naannoof saaxilaa akka ture odeeffanne. Abbaa taayitaa daandiiwwan Oromiyaas enterpiraayizii ijaarsa daandii Oromiyaa hojjetee xumuruu waan hin dandeenyeef bara kana gara kontiraaktara biraatti dabarsee kennee jira. Dhaabbanni kontiraaktara daandii toora Siilaala Hiddii Soololoo hojjechaa jiru kun MCG jedhama. Bara kana amajjii bara 2012 hojii jalqabe. Amma harka 21 qabxii 8 irra ga'eera. Abbaan taayitaa daandiiwwan Oromiyaas daandii bara kana keessa xumuramee tajaajila uummataaf ni oola jedhamee xiyyeeffannaa itti kenne keessaa tokko. Osoo daandiin kun hojjetamin hawaasni naannoo kanaa rakkoof saaxilamaa akka turedha. Amma bara kana daandichi hojii jalqabeera. Gama tokkoonis tajaajila kennuu jalqabeera. Bakka amma nu jirru kun godina Booranaa aanaa mi'ooti. Daandiin amma isin argitan kun immoo daandii Siilaala Hiddii Soololoo geessu kiiloomeetira 36 hanga Keeniyaatti ceesisa daandiin kun. Magaalaa fuuldura jirtu tun immoo magaalaa Hiddii Loolaati. Namoonni naannoo kanaa jiran kanaan dura daandii dhabuurran baay'ee rakkachaa turan. Ummati biyyi kana ummata Booranaati. Ummati Booranaa Armaa fi Keeniyaa daangaa waliin hin qabu. Wal keessa deema. Ka wal keessa deemu wal keessa beesharallee taanaan hormaatallee taanaan oomcuuf wal keessa deemee horsiifata. Marrabisaan wal keessa deemee soorata. Kanaaf karaan kun immoo ummata kana barbaachisaadha. Ummati kun horsiisee bulaadha. Ummati kun horsiisee qilleensi yoo bonaa dhufee qilleensi jabaatee jedhu horiilleen hin dhumata. Namilleen daldal barachuu malee daldalaan fidamuu malee jennee mootummaa karaa kan gaafanne baay'ee itti deemnee mootummaa gaafannee karaan kun nuu ba'uu malee karaan kun nuu banamuu malee karaan kun nuu banamee ummatilleen waa baratee daldal baratee jiraachuu qaba jennee mootummaa baay'ee itti deemnee gaafannee jirra. Mootummaan durii kaan nurraa gaafii kennaa nurraan fuune. Booranni abbaa gadaa tokkoon bula. Ka Keeniyaa jirus kan Itoophiyaa jirus Keeniyaa keessa asi kiiloomeetirii 400 olii Boorana. Asis haga Nageellee haga Yaabelloo haga kuno Gujii ga'utti Boorana calla. Booranni kun ammoo Boorana ta'ee abbaa gadaa tokkoon bula. Saba tokko jechuudha. Saba bira keessa hin jiru. Sabni kun ammoo ka abbaa gadaa tokkoon bulu Keeniyaa fi Itoophiyaa daangaa qabu malee Booranni daangaa waliin hin qabu. Karaan kun yoo sila Booranni Keeniyaa jiru fi Itoophiyaa jiru walitti karaan ba'ee baay'ee jijjiirama jira. Uummanni kun ammoo marroo karaa hin qabneef walitti ba'uu dadhabee wal arguu dadhabe. Namni asii baay'ee Keeniyaa jira. Kan asii baay'ee Itoophiyaa jira. Abbaa gadaa tokkoon bulu. Yoo karaan kun sila sirriitti baay'ee nu hojjetame jijjiirama guddaa jira. Nuutis waan karaa kanaaf innee yeroo baay'ee deddeebi'aa mootummaa duraan dabres gaafachaa jiru. Yeroo duraan nu ta'uu isaati. Jijjiirama amma dhufee mootummaa amma dhufe kanaan deebii argannee amma kun hojjetamu ta'ee jira. Amma hojjechaa jira. Jalqabni isaa baay'ee gaariidha.
itti gammanne jira. Warri keenya jirus yoo karaan kun silaasii nu dhufe walitti hirmaannee akkasitti baay'ee gammanne ture. Sabab kanaaf karaan kun jalqaba immoo gaarii ture. Duraan ammoo namni asiif keenya Itoophiyaa walitti gadi dhufu kaarmaachiin deemu firri tokko asii fuudhee keenya fuudha kaan achii garaan fuudha warri tokko waliin fidamu. Finni tokko waliin fidamu karaa kana waan hin jirreefi baay'ee rakkannaa ture. Nuti ammoo karaan keenya keessa seenee kiisiidha. Kiisiin kun ammoo namni bakka keessa seenee kan akka waraatiin qabu. Magaalli Hiddii Loolaa jedhamu kun magaala gan dhibbaa geettu. Marroo karaan qabneef guddina dhabdee duubatti taftee akka malee rakkataa jirti. Sababa karaa dhabdee jechuudha. Haadholiin adoo ulfaattee ambulaansiin deemuuf karaan hin jiru baadiyyaa keessa hin jiru. Keeniyaan silaa adoo asiin dhufaatee daldalli keenya asiin boju. Boora kiiloomeetirii 17 kun asirra. Keeniyaan nuuf 17. Yoo sila karaan jiraate asumaan mooyalee dharraa nu sila mooyalee lammaffaan nuti. Kanaaf maroo karaan jirreefi baay'ee rakkanne. Amma duum karaan kun Siilaala ka'ee Hiddii Loolaa ka'ee dhufee dukkal nu jal jirti dukkallee tan dhufee Soololoon taachii mul'attu tun iduun Soololoon sun dirqeenyaa guddaa kan Naayiroobii irraa asfaaltiin dabarte mooyalee dabarte diri Soololoo kaachaan sun. Ammallee dirribii jira gollollani diri hulleeni dirgudda keenyaati mootummaa keenyaa. Tanaafan mootummaan keenya karaan kun karaa piisaa qacirrachaati karaa kan asfaaltii guddoo keenya kanaayyoo wal qunnamsiimduumnullee daldal balannee akkasiin karaan kun guutuu guduru Booranaa agartee akkasii kana gabbisee nami daldal baratee akkasiitti iyyum keessaa ba'uu waan danda'uuf mootummaan keenyallee kallaalee asfaaltiin karaa lamaan kan asfaaltii kanaa wal qunnamsiisee akkasiin nu hojjechuu qabaa jen. Kiiloomeetirii asirraa amma kiiloomeetirii 5 callaa dimbarii keenyarraa kiiloomeetirii 5 asfaaltii warraa dimbarii keenya Itoophiyaa irraa haga dimbarii keenya Soololoo sun kiiloomeetirii 5 callaa. Tanaafuu akkanaatti wal qunnamsiisan namillee daldala baratee investimentii tochee karaan kun ammallee karaa aanaa yookaan karaa godinaa yookaan karaa Oromoo callaaniti karaa Itoophiyaa guutuuti. Mootummaa lamaan wal qunnamsiisu waan ta'eef akkasiin laalame karaan kun mootummaa lamaan ka Itoophiyaatiif ka Keenyaa waan wal qunnamsiisuuf karaa kan cirrachirraa nu guddisanii duumoo asfaaltii Keenyaa suniin nu qaban jiruuf jireenyi keenya kanaa horaa bulaa nami qoonqoo tan dhageettan cufa kana kan wal nu qunnamsiisa. Akka jiraattonni aanaa mi'oo dubbisnee himanitti daandii Siilaala Hiddii Loolaa Soololoo kun hojjetamuutti akka gammadanii fi ammas gara aspaaltiitti osoo nuuf guddatee fedhii qaban ibsatan. Soololoo asii dukkalli jedhanii dukkalli maansolee jedhanii dukkalli gimbee jedhanii ummatii laftana baay'ee jira. Ummati laftana odoo oomishatillee danda'ee ol hin baafatu odoo qotatillee danda'ee ol hin baafatu Keeniyaatti achi fayyadama. Ilmaan isaa ammoo danda'ee garan dhufee hin baratu hin tamaaru. Ilmaan isaallee gar Keeniyaa kana barata. Kanaaf duuba rakkoon akka naannoo kana guddoo cimaa taate jennaan karaan kun karaa kanaan nuu bahee mangistiin armaan ummat sunii fi ummat garanaallee wal qunnamsiisu jennee guddoo baay'ee itti dadhabnee jirra. Kanaaf har'a immoo karaan kun nu jalqabamee jira. Karaan nu jalqabamu kun immoo gaarii ta'ee karaan kun immoo duraan ammoo akkinni umurii dheeraa argachuu danda'u akka umurii dheeraa argachuu danda'u karaan kun immoo karaa fiistaa ta'uu hin qabu akka keenyatti karaan kun karaa asfaaltii yoo nuu ta'ee armaan asfaaltii nuu ta'ee yoo gad bu'ee jedhee mootummaallee fayyidaadha. Karaan kun immoo armaan gabaabaadha Naayiroobiillee asiin gabaabaadha mootummaallee irra fayyadama ummatillee irra fayyadama. Jireenyi gumii bal'oo ta'uu hin danda'a jedhee yaadaan. Soololoo irraa mooyyalee kiiloomeetirii 100. Mooyyalee aga Hiddii Maazoraa Siilaala kiiloomeetirii 79. Walumaa gala kiiloomeetirii 179 yoo sila mooyyal deemaniif asii irraa hir'isa. Mootummaas maan hin qannasa uummataas konkolaachisaaf kiiloomeetirii qannasa. Ammas gaddeebii karaan kun ammoo piistaa ta'ee yookaan ispaaltiitiin jijjiirame taate. Piistaan kuni bokkaa tokko yoo roobe miliyoona hagan ga'u mootummaan ramadee ka hojjetame bokkaa tokko hin bata ganda tokko hin bata. Kanaaf karaan kun akkuma ta'e ispaaltii yoo guddate kana barbaanna karaan kun akka ispaaltii nu guddamu barbaanna. Amma tan silaa karaan kun nu bahe duuma Finfinnee as Naayiroobii as karaan kun wal qunnama abbaan daldal fedhe ka horiillee horii xixiqqaa kireeloonillee gaalaallee laftitu waan hin qabdu tanaaf nami kun cufa horii ofii gabbafatee yoo gurgurate iyyum keessa bahe Itoophiyaan akka Itoophiyaatti iyyuu mangistiin lamaan
mi garanaa fedhaniif ka garanaa fedhaniillee karaa investimentii daldalaalleen oofatan mangistii iyyuu bu'a guddaa buusaa nu anamiyoo callaa don ta'ini booran callaa don ta'in oromoo callaa don ta'ini Itoophiyaa guutuuyyuu karaa akka malee fayyadame jiruuf jireenyi keenyittoofnu tanaafi horaa bulaa nami qoonqotan dhageettan nami dhimmi kun ilaal karaa kan karaa gurraachaatti asfaaltiin nu deebisa. Daandiin kun hojjetamuun isaa gara mootummaa Keeniyaatiinis walitti fida. Maanguddoon aanaa miyoo tokko waan jedhan qaban dhimma daandii kana. Daandiin kun arma gaag Siilaala gaa Soololoo deema. Egaa arma gadiin nam guddaa jira. Boorani guddaan kun ammoo daandii tokkollee hin qabu. Jiruuf jireenyi booran kana kun ammoo nami gabayaan buluu fi nagadatee bulu waan sooratu nyaatu waan nyaata soorata gabayarraa argata. Waan argata kan ammoo fulaa argatuuf hin qabu fula kana argata karaan hin jiru. Ammarra qoqoqanii akkan jira malee hojja bokkaan roobee biyyeen tun xaqragamte baatee balee fi nama asaayii waltiin bahu fula jaartoleen guddoon hin baan harkaa qabatanii baanii jira. Tanaaf nam kan jireenyaaf jiru kan sila waliin jirtu kan walanqatee jira. Rakkoon baay'een achi keessa jirtu nam sila waliin jira ka abbaaf ilmaatti walanqata. Faayidaa baa walanqata hojjenni fayyadamu dhukkubsata fulaa fuudhanii hin qaban. Sagalee fulaa argatanii hin qaban. Nyaata wanni soorata qabanni guuranii harreetan. Ijoolleen tun warkeenyaati. Achi dhuftanii waan kana gabaa kan oolanii si bitatanii marroo namni guddaan dhufuu hin dandeenyeef ijoollee akka tarbe qabachuu danda'a. Tanaaf ijoolleen tun tarbe tan kortee waan kana nama soorata nama bitteetiin nama galtiini. Yoo akkas hin ta'in namni guddaa hin danda'u amma marroo harkaan galtuu fi namni guddaan achi ammallee galkaan fuula yaa'ee achitti ijoollee san taqabbalanii akkasii waliin galuu danda'an. Jiruun kee jirtan tanaaf fuula karaa rakkanne karaa waan nama wal quunnamsiise ilamiil nama waan ta'eef ilamiil hin qabnam. Kamaan jennaan ka achi ba malee ka achas gabbaa hin jiru nami ammoo saayii keen nami keen jibti guddaan kanan jira. Kanaaf waan hojjetullee nami kun waan hojjetee daldalateen gurgura. Deebiitiin soorata soorati ammoo fuula inni argatuuf hin qabu. Bishaan yoo buna hin obbaanii gara jaal kana yoo obbaan ammoo bishaan tarbee sayyaa dhuga sayii dhuga galuu hin danda'u nami ol bahuu hin danda'u rakkoo guddaatti karaa kanaan harkaa qabu. Yoo nami ammoo achi dhukkubeetiin jedhe nam dhukkuba kallee arma ol baasuu fi rakkoo jira. Dhiiraan ol baasa wasaasaa gurmuun. Wasaasaa gurmuun ol baasuu fi namni hedduun itti caccabee itti jigee luqqa'ee akkasitti karaa kanaan ol ba'a. Karaan kun ammoo hojjaa nuu baheetiin jedhe sila formaatu guddaa. Namoota Soololoo irraa dhufanii aanaa mi'oo gabaa hiddii lolaa oolanii galanis daandii irratti arginee dubbisneerra. Nu warri keen dukkal. Nu warri keen dukkal. Daandii hin qabnu. Eessa deema karaan? Hageessa ce'a? Karaa bakka Soololoo deema. Karaan bakka Soololoo deema. Nu irra gorra ammoo. Irra gorree warra keennatti ammoo gallaa. Arreen tun daandii dhibii hin qabnu. Wanni nu amma tan gaarii dhibii hin qabnu konkolaataa dhibii hagabbuu hin qabnu. Eegi boruu ganam yaannu yoon arre tanaan deemu jirra. Arre tanaan ka deemnu sagalee ilmaanii waan garaacha wanni nu galfannuun arre tan waan dhibii hin qabnu. Raffaataa tura ba'an. Daandii jajjasiin nu baatatti hin jette rakkina addunyaa isin keessa nu baaftee ba'an. Tan qabtan. Karaan kan nu ba'uuti nu midhaasaa yoo karaan kun nu midhaatu warreelee tanaan gaargalanii mikan waan kan cuf guuranii bultilmaanitiif waan kan cufa gaargalanii galgal gabbuuna galchuu moriillee hin dhaqqabnu yoo karaan kun nu midhaa galchuu morii cuf waan cuf hin dhaqqabna karaan kaa keessaa nu midhaagu. Obbo Mulunaa Raggaasaa immoo jiraataa aanaa mi'ooti. Namoota Soololoo Keeniyaa irraa dhufanii dogdoqqeen gara hiddii lolaa gabaaf deddeebisa. Innis waa'ee daandii kanaa waan jedhu qaba. Soololoo fi hiddii jidduun hojjedha. Karaan kun baay'ee barbaachisa. Asiin dur guddootti akka malee rakkoon ture. Karaan kun haal daandii nama wal qunnamsiisan qabu faananiyyuu bahuu hin danda'an jechuudha. Ammoo jijjiiramni yerootiin ammaan kan fooyyee argannee jirra. Keeniyaa deemnee nama feenee asitti deebina. Amma Keeniyaa Itoophiyaa irraa Keeniyaallee geessuu dandeenya. Ammaan kan jechuudha. Aniyyuu ammaan kan geesse deebi'u jira. Kanaaf haalli ammaan tana fooyyee qaba. Daandii Siilalaa hiddii lolaa Soololoo kun bara 2012 hamajjii keessa hojii jalqabeera. Dhaabbata kontiraaktara MCG jedhamuun kontiraata fudhatee hojjeta. Kan hojjisiisu immoo abbaa taayitaa daandiiwwan Oromiyaati. Rakkoo hawaasa naannoo kanaa hubachuun yeroo jedhamee duratti tajaajilaaf ni oolchinaa jedhan hojii gaggeessan piroojeektii kana. Daandiin kun Siilaala irraa kaasee magaalaa hiddii lolaa keessa qaxxaamure Soololoo magaalaa Keeniyaa keessa seenaa. Naayiroobii jechaadha Keeniyaa jechaadha. Karaan kun karaa biyyoota lama walitti qunnamsiisu. Faayidaan isaallee faayidaa guddaadha. Uummanni kun kana dura ganna baay'ee rakkachaa ba'e erga karaan kun jalqabame waggaa 10 ta'eera.
walumaa harkifachaa asiin ga'e amma garuu kontiraaktarri MCG keenya kunis humna isaa cimsatee haala dansaadhaan hojii kana jalqabee jira. Uummannis dheebuu karaa kana qabuun irraa kan ka'e waa baay'een nuti eeggaraa nu bira dhaabbachaa haala gaarii irra jirra. Dafnee xumurra jennee yaanna. Biyyattiidhaafis uummata naannoo kanaatiifis akkuma guutummaatti uummata Keeniyaatii fi uummata biyya kanaa waliin qabee faayidaa guddaa karaa qabuu fi karaa kana caala sadarkaa fooyya'aadhaan hojjetamuu qabu jedhee yaada. Dhaabbanni keenya kun akkuma rakkoo uummataa kana arginu erga piroojeektii kana fudhateen karoora isaatiin ala maashinoota baay'ee dabalatee humna qabu hundaanuu hojjechaa jira. Rakkoo uummata kanaa yeroo gabaabaa keessatti xumure uummanni haga ta'een akka itti fayyadamuu fi karaan xumura irratti osoo hin ga'iin karaa lamaan kana aanoota lamaan kana aanaa Keeniyaa Soololoo keessa jiru kanaa fi aanaa Miyoo kan wal qabsee osuma karaan hin xumuramuun akka tiraanspoortiin jalqabuu fi mootarii fi waan biraatiin uummanni akka itti fayyadamu haala danda'ameen karaa kana saffisaa akkasitti itti deemaa jira. Amma magaalaa Dukkallee jedhamtu biraan ga'uuf kiiloomeetira 2 qofatu hanqate achiin geenye taanaan tiraanspoortiin mootarii fi kuni sirriitti jalqabamuu danda'a. Karaan kun haga waggaa 3 eeggatee osoo hin ta'in kan sarviisii kennu sana durallee akka sarviisii itti kennutti akkasitti hojjechaa jira nuti. Daandii Siilaala Hiddii Loolaa Soololoo kana kan waliigaltee taasisne naannoo caamsaa bara 2012dha. Haala waliigaltee keenyaatiin piroojeektiin kun inni hojjetamee xumuramuudhaaf karoorfame waggaa 3 kan jechuun yeroo itti mobilaayiz goonu dabalatee jechaadha. Haa ta'uutii garuu hawaasa dinagdee toora sanaa jijjiiruudhaaf yookaan immoo irratti fooyya'insa fiduudhaaf bakki sun bakka jajjabaa ta'ullee nuti hankaroorfannee hojiitti galle yoo dandeenye daandii saaqnee uummanni akka itti fayyadamu gochuudhaaf waggaa 3 irraa gara waggaa 1.6tti gadi hir'isnee xumuruudhaaf karoorfannee akkuma isin argitan halkanii guyyaa hojjechaa jirra. Bifuma kanaan yeroo ammaa kanatti maashinoota hedduu humna namaa baay'ee ta'u carraa hojii hedduu uumuun hawaasa toora sanaallee hirmaachisuun hojiin baay'een hojjetamaa jira. Hojiin baay'een amma hojjetamaa jiru kun ammaaf kaka'umsadha. Gaafa xumurarra gahe galata ta'a. Nuunillee hojii san achitti hojjennee xumurree yoo keessaa baane akka dhaabbataatti hojjettootaaf galata. Akka uummataattis immoo uummata kana keessaa dhufne uummata kanaaf deebinee waa hojjennee biraa deebi'uun gama biraatiin galata. Kanaafuu yeroo ammaa kana nuti karoorfanneen socho'aadhaa jirru yeroo gabaabaa keessatti keessaa bahuudhaaf hojjechaa jirra. Kanaafis gama hundaan deeggarsi nu godhamaatii jira. Gama uummataatiin illee gama mootummaatiin illee wanni gaafannee dhabne hin jiru. Keessattuu mirga daandii kabachiisuu waan adda addaa nu barbaachisu kana keessatti mootummaa gaafannee waan argannu uummata gaafannee waan argannu uummanni naannoollee haala baratameen odoo hin ta'in kan barametti miitiin alatti nu gargaaraatii jiru. Waan gaafannee nu jalaan bulchanii yeroo piroojeektiin hojjetamu rakkoon adda addaa nama mudata. Akka qaama tokkootti qaama keenya ta'anitti hawaasni toora san jiran qaama dhaabbata keenya qaama hojii keenya ta'anitti nu waliin hojjechaa jiru. Kanattis nuti gammadaadha. Haaluma kanaan wanni karoorfanne sun waan nu milkaa'u nutti fakkaachaatii jira. Hordoffiin qulqullinaas ciminaan hordofamaa akka jiru gorsaan piroojeektichaa nutti himeera. ስራ የጀመርነው በ2015 ነው። ማየሚን ጥር 15 ነው 2012 Hojii kan jalqabne waxabajjii 15 bara 2012tti kan ni xumurre jennee karoorfanne bara 2015 duratti. Amma kan nu hafe naannoo kiiloomeetira 17ti. Hojii guddaa xumurreetii jirra. Gaarreen gurguddaa muruun hojjechaa turre. Qulqullina irrattis shakkii tokko hin qabnu sirriitti hordofaa jirra. Namoonni naannoo kana jiraatani daandii kanarratti baay'ee rakkachaa jiran. Kana waan ta'eef rakkoo isaanii kana hubachuun sirriitti hojjechaa jirra. Daandiin kun immoo mootummaa Keeniyaatiin waan walitti ceesisuu fi rakkoo gama diinagdeetiin tures ni fura. Hawaasni Keeniyaa jiraatuu fi Boorana daangaa Keeniyaa jiran salphaatti walitti dhufuu danda'u. Kanaaf ammas ciminaan hojjechaa jirra.
Daandii Siilaala Hiddii Loolaa Soololoo daandii bara kana xiyyeeffannaa kennameefii jirudha. Daandiin kun bara kana xumuramee tajaajilaaf ni oolaa jedhan warreen abbaa taayitaa daandiiwwan Oromiyaatti dubbisne. Siilaala Hiddii Loolaa Soololoo piroojeektii jirudha. Piroojeektiin kun immoo piroojeektii intarpiraayisii ijaarsa bishaan Oromiyaatiin kan hojjetamaa ture. Raawwiin isaanii gadhaanaa taanan yeroo dheeraa lakkoofsina addaan kunne lammata caalbaasii kenneedha piroojeektiin kun. Kanaafuu innis raawwiin isaa gara malee deemaa jira jechuudha. Kanaafuu isa kanas piroojeektii kanas amajjii keessa kan mallatteessine inni kunis raawwiin isaa cimaadha hojjetamaa jira jechuudha. Hiddii Loolaa Soololoollee sababa adda addaatiif tanaan dura harkifataa ture bara dabare keessa addaan kunne addaan kutuu qofaa miti ka addaan cite sanitti dabalataan daangaa Keeniyaatti bakka murteessaa ta'e itti ka kenname akka waliigalaatti daandiileen kunniin Abbayyaa Naccisaariin ala daandiiwwan kuuwwan hunduu haala karoora oliitiin haala waliigaltee kennaa oliitiin ka deemaa jiran ta'uudha.